Yaaddoo guyyaa lama gammachuun xumurame. Daa'imni isin argitan kun maqaan isaa Sabboonaa Mahammad jedhama. Bitootessa 27 bara 2018 mucaan umriin isaadhaa amata 7 Sabboonaa Mahammad kan jedhamu naannoo Oromiyaa godina Baalee irraa gara baha Harargee Gurawaatti imaluudhaaf ollaa isaa waliin otuu deemaa jiranuu meeshaa bitachuudhaaf magaalaa Dirree Dhawaatti yeroo goranitti tasa harka ollaa isaa jalaa bade. Hawaasni magaalaa Dirree Dhawaa gara laaftoota ta'an mucaa karaa wallaalee bitaa itti galee ture kana karaa irratti arganii gahee lammummaa isaanii bahachuun poolisii Dirree Dhawaatti dabarsanii kennan. Mucaan kun maqaa isaatii fi maqaa maatii isaa waan dubbateef miseensonni qunnamtii ummataa qajeelcha poolisii Dirree Dhawaa mucaa kana maatii isaa waliin wal qunnamsiisuudhaaf barbaacha cimaa taasisaa turanii jiru. Miseensonni poolisii mucaa kana akka maatiitti kunuunsuunii fi hordoffii barbaachisuuf gochuun erga guyyaa lamaa booda har'a kunoo nagaa maatii isaa waliin walitti makanii jiru. Maatiin mucaa miidiyaa poolisii Dirree Dhawaatti yeroo dubbatan ilmi keenya nu jalaa baduun baay'ee naasuu fi yaaddoo keessa nu galchee ture. Amma karaa poolisii Dirree Dhawaatiin argachuu keenyatti gammachuu guddaatu nutti dhaga'ame jedhaniiru. Maatiin mucichaa qulqullummaa fi carraaqqii cimaa miseensonni poolisii Dirree Dhawaa argisiisaniif galata guddaa onnee isaanii irraa maddee dhiheessaniifii jiru. Poolisiin Dirree Dhawaa yakka ittisuu bira darbee gaachana uummataa ta'uu isaa gochaan mirkaneessuu isaatiif galatoomaa kan jennuun ta'am. Daa'imni xiqqaan Sabboonaa Mahammad maatii isaatii wajjin wal arguutti nutis gammannee jirra. Maatii Sabboonaa Mahammadiin baga daa'ima keessanii wajjin wal argitan jennaan baga dheebuu ilmoo keessaniidha unattanii dheebuu baatan jennaan.